Kuni harka mirgaati. Harka mirgaatiin dhugiraan hin jedhina lammata. Kunoo kuni harka mirgaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oromoonni Islaamaa akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan Oromoonni Kiristaanaa. Har'a qabxii lamarratti dubbachuuf dhufe. Qabxiin lamaan suni tokkoffaan Oromoonni waliif diinaa miti isa jedhudha. Lammaffaan immoo Habashaan qawwee qofaan nurraa kaatii qawwee qofaan mo'achuu dandeenya isa jedhu qabxiin lammataa. Qabxii tokkoffaatti yoo deebi'u taate Oromoon waliif diinaa miti isa jedhu kana cimseetiin ibsuu barbaada. Oromoon gosa adda addaa qaba. Harargee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa, warra Ituu Hambannaa natti fakkaata, warra Jimmaa, warra Abbaa Booraa jechuu kiyya, warra mootii Abbaa Booraa. Kanaaf nu martunuu tokko diinummaa hundee hin qabnu jechuu barbaadeetti. Wal dhabdeen fakkeenya bakka dheedatiitti namni gosti wal loluu danda'a. Akkuma obboleeyyanii walitti hinaafutu jira. Walitti hinaaffaa wal dhabdee xixiqqoo wal dhabdee obboleeyyan wal dhabdu malee diinummaa hundee hin qabnu jechuu barbaadeeti yaada jedhu tolcheetiin hin dabarsuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf Booranaaf Gujiin lakkuleedha obboleeyyan. Garuu bakka dheedate irratti wal loluun mala. Loon dheechifan irratti wal loluun mala. Sanumarraan kaka'e wal dhabdeen xiqqoon wal dhabdee gosa bal'aa agartee akka gosa bal'aa taatee achirratti namni wal diineffatu akka gosaatti wal diineffatiin dhufuu danda'a jechuudha. Maleen diinummaa hundee hin qabnu. Diinummaa hundee hin qabnu jechuun Oromoon tokkollee ka Oromoo tokko guututti barbadeessuu barbaadu yookaan Oromoo tokko guututti balleessuu barbaadu hin jira jedhee hin amanu. Fakkeenyaaf Gujiin loleetiin Booran lafarraa balleessuun barbaada jedhee hin amanu. Booran illee lolee Gujii lafarraa balleessuu hin barbaada jedhee hin amanu. Wal dhabdeema jaarsotaan furamu jechuudha. Wal dhabdeema jaarsummaa xiqqaadhaan furamu jechuudha. Wal dhabdee xiqqoo ka obboleeyyan wal dhabdu jechuudha. Akkasumas Harargee Arsii wal dhabdeen waan jirtuun se'u Harargee Arsii jidduu hinaaffama obboleeyyan walitti hinaaftu. Obboleessi xiqqaan obboleessa guddaatti hinaafaa. Yoo obboleessi guddaan xiqqoo sirra jabaa taate obboleessi xiqqaan agartee itti hinaafaa. Ni fakkeenyaaf obboleessi kee wajjin guddadhee yoo inni jabaate lakkii maal jabaa jedhaa yeroo tokko ulee qabadhee itti fiigaa wal tumna. Garuummoo namni biroo yoo isa tuqe hin du'a malee irratti hin dhiisu. Namni biroo isa tuquu hin danda'u jechuudha. Akkasani walitti wal dhabdeen xixiqqoo wal mufiin xixiqqoo walitti hinaaffaan obboleeyyan walii qabdu yoo taate malee wal dhabdee hundee diinummaa hundee never waan qabnu hin se'u. Aadaalleen akka tokko seenalleen akka tokko wajjiin miidhamne wajjiin lolle agartee kama aanuletti nurra gaheetu calanqotti isaanirra gahe gaafsanillee walii birmate uummanni kenna agartee kana waan ta'eef hundee wal lola diinummaa hundee ka wal balleessu san hin qabnu jedheetiin hin amanu. Oromoo balleessuu barbaadu tokko hin jiru. Agartee walitti haa mufatu walitti haa hinaafu wal haa dhabu malee Oromoo tokko guututti lafarraa balleessuu barbaadu hin jiru jechuu barbaada. Wal dhabdeen hundee hin jirtu yoo jedhu san akkasitti akka hubattan. Kanaaf isin keessaa namni tokko dhufeetiin meebii Arsiin akkasii yoo jedheetiin isinitti hamachuun mala. Kuunillee dhufee Harargeen akkasii yoo jedhee isinitti hamachuun mala. Nama akkasiisan ofirraa daddaftanii afaan qabuu barbaachisaa. Maaliif afaan qabuu barbaachisa? shakkii hin taane fi jibbasa hin taane
jibbansa hin barbaachifne isin keessa facaasuu danda'a jechuu kiyya. Maaliif namni sun yookiin wal dhabbii dhuunfaa nama gosa tokko wajjin wal lole sanirraa gosti kun badaa jedhee sitti himata yeroo hunda. Kunillee wal dhabbii nama tokko ka gosa tokko nama tokko ka gosan keessa dhufe wajjin qabu irratti hundaa'eet namni kuni badaa gosni kuni badaa jedhee isinitti hamateetiniin hafuura jibbansaa wal keessa isin keessa facaasuu danda'a jechuudha. Kuni wallaalummaa irraa kaka'ee jechuudha. Bilchina dhabuu irraa kaka'ee jechuudha. Kanaaf nama akkasillee afaan ofirraa qabuu qabdanii isiniin jedha. Agartee namni akkasii dhufee waan akkanaa isin keessa facaasee jechuudha. Maaliif uummanni keenya akka gosaatitti diinummaa hin qabu. Hayyee qabxii itti aanu Habashaan qawwee malee humna malee nurraa hin kaatuu ilaalcha jedhu qaba. Humna malee wanni nu baasu humna qofa qawwee qofa humna godhachuu qofatu nu baasaa ilaalcha jedhu qaba. Ka barbaadan na wajjin disagrii godhuu dandeettan ka barbaadan na wajjin agrii godhuu dandeettan jechuudha. Maaliif humna malee ka'uu hin dandeenye? Namoonni fakkeenyaaf humna malee ni kaatii qawwee malee ni kaatii jedhu wantoota taateewwan seenaa keessatti dabareewwan seenaa keessatti hojjetaman tokko kaasuudhaan fakkeenyaaf Indiyaa keessatti ka ta'e uummanni Biriitishii qawwee malee uummanni Indiyaa uummata Biriitishii qawwee malee of keessaa ka baasuu dandeessan isa faa siif kennanii hanga tokkollee Saawus Afrikaa keessatti illee irra caalaan qawwee maleessa hidhannoo malee lolaniitiin hanga takka mirga argatan jechuu dandeetta. Garuu mirgi sun mirgi dhugaalleen hin jiru. Mirga sobaati malee. Maalifi ikonoomikilii haga ammaatti doomineet godhee ikonomii kontirool godhee kan deemuun warruma adiidha jechuudha. So mirgi isaan argatan mirga akka lafee foon hin qabneeti jechuudha. Isaan lafee foon hin qabne argatan jechuudha. Agartee? Kanaafi mirgi dhugaa humna malee hin dhufuu isiniin jechuu barbaadeeti. Harka mirgaatiin dhugaa jira. Habashaan maaliif qawwee malee hin kaane? Situationin biyya keenya keessa haalli biyya keenya keessa adda. Ka Indiyaatirrallee adda. Ka South Afrikaatirrallee xiqqoo isii adda. Maaliif adda? Akkamitti adda? Uummanni Ingilaandii biyya mataa ofii ka qabu, biyya mataa ofii qaba, bakka jiraatu qaba, achirraa deemee fagootti dhaqee uummata biyya biroo qabatee jechuudha. So yoo ari'ame bakka itti galu qaba, bakka itti dheessu qaba. Yoo mo'atame dhimmi fakkeenyaaf Indiyaa gadhiisu dhimma jiruuf du'aati miti. Dhimma jiruuf du'aati miti jechuudha uummata Ingilizii gaafsaniiti. Faransaalleen biyyoota hedduu Afrikaa keessaa qabatte uummanni lolee ofirraa baase. Garuu dhimmi biyyoota koloneeffatan san irraa buqqaanii biyya ofiitti galuu dhimma jiruuf du'aati miti isaaniif. Ikonomii isaanii haa miidhu malee. Ikonomii isaanii aga tokko haa miidhu malee. Garuu immoo ka Habashaa kun dhimma jiruuf du'aati isaaniif. Dhimma jiruuf du'aati. Fakkeenyaan kennuu barbaadu fakkeenya kaansaraati. Seelii kaansaraa haga tokko meebii warri gara fayyaa kanarratti hanga xiqqoo tokko beektan akkaataa seeliin kaansarii itti qaama keessa fafaca'uu akkamitti akka itti nama miidhu akkamitti akka itti nama ajjeesu xiqqoo isii irraa beekuu dandeettanii. Amma fakkeenyaaf kaansariin yoo tiruu kan kee qabate yookiin onnee kan kee yookiin kalee kan kee yookiin qaama keessaa tokko yoo qabatu taate akkamta suuta babal'achaa deema. Suuta babal'ataa deema. Risoorsii seeliiwwan kun itti fayyadamtu. Nyaata seeliiwwan kun itti fayyadamtu. Nutrients isa jedhamu kanneen gara oksijiinitiin haa ta'u, gara nyaatota adda addaatiin haa ta'u, wanta silaa seeliin ittiin of guddiftee tishuun ittiin guddataa tishuun ittiin bal'ataa deemu kana jechuudha. Ittiin ijaaramaa deemu kana kaansariin seelii sun isa san seelota nagayaa san beelessiteet ofiif itti fayyadamteet kaansariin guddataa deema. Seelonni cinaa jiran sun immoo du'aa deeman. Kaansarichi bal'ataa deema.
seelonni du'a deeman. Kaanserichi bal'ata deema, seelonni du'a deeman. Tishuun kaanserii guddata deema, tishuun nagayaa du'a deema. So akkam taaree dhumarratti. Akkuma kaanserichi sun bal'atee citeetiniin qaama keessa faca'uun, citee qaama keessa faca'uun bakka ga'e hundatti ofii bal'ataa seelii kaawwan beelessaa, seelii kaawwan ajjeesaa, tishuu kaawwan ajjeesaa bal'ataa deemuun maal godha? Dhumarratti tiruun sun yookaan onneen sun yookaan kaleen sun feel ta'a jechuudha. Ni kufa hojii isaa hojjechuu hin danda'u, hojii isaa gaggeessuu hin danda'u. Maaliifii tishuun seelii, tishuun kalee yookaan onnee yookaan sombaa sun guututti fayyaa qabaachuu danda'a hojii isaa gahumsaan gaggeessuuf jechuudha. Efficient ta'ee gaggeessuudhaaf fayyaa qabaachuu qaba jechuudha. Agartee. So maal irratti dhufa? Dhumti isaa maali jechuudha? Dhumti isaa du'a jechuudha. Kaanserri dhumarratti deemeetiniin hosti isaa san qaama keessa san ajjeesa jechuudha. Ani immoo jira fakkeenyi isinii afaan kennuu barbaade habashaan nu keessa qubattee fakkeenya kaanserii kanaan adda addummaa hin qabu. Finfinneen amma fakkeenyatti kaanseriidha. Oromoodhaaf kaanserii jechuudha. Maaliifii handhuura Oromoo keessatti ijaaramtee jechuudha. Finfinneen tun bal'ata deemti. Garuu lafa Oromootii miti jedhamti. Mee amma waraqaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa katabe presence absence isa jedhu yoo ka dubbiftan taate waan nama ajaa'ibu. Oromo Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa jiraattee lafa Oromiyaa keessa jiraattee akka lafa Oromootitti laallamtu. Akka qabeenya Oromootitti laallamtu. Garuu immoo lafa kana eenyu tajaajila? Qabeenya Oromoo keessaa bahutu tajaajila. Oromoon immoo mirga takka irratti hin qabu jechuudha. Soomaalinni Finfinneen bal'achuun almost akka invasionii akka biyya tokko haarawatti weeraruuti jechuudha. Maaliifii Oromooti miti Finfinneen akka seera isaaniiti jechuudha. Eega Finfinneen ta Oromoo hin ta'ini yoo inchii takkallee lafa Oromiyaatti achi dabarte akka bakka biyyi tokko haarawatti daangaa cabsitee biyya tokko seetitti laallama. Kanaaf uummanni keenyallee ol ka'aa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee ka'ee falmataa jira. Kanaaf lolaa jira. Kanaaf dhiiga cabaa, dhiiga dhangala'aa lafeetti cabaa jira jechuudha. Waraqaan Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Tsaggaayee Araarsaa, presence absence ka jedhu haala gaariidhaan ibsa jechuudha kana. Anaafuyyuu dammaqiinsa haarawaan naa kenne jechuudha waan kanarratti jechuudha. Kanan beeku. Kanaaf akkuma Finfinneen guddattuun Finfinneen kaanserii Oromiyaa keessatti uumamteedha. Akkuma Finfinneen guddattuun lafti Oromoo xiqqaataa deema. Akkuma isiin guddattuun Oromoon du'aa deema. Qotee bulaan Oromoo lafa dhabaa. Agartee qabeenyi Oromoo irraa saamamaa. Qabeenyi sun immoo Oromoon fayyadu. Qabeenyi sun Oromoon fayyadu Finfinneen ni guddatti Oromoon ni laaffataa jechuudha. Dhumarratti maal inni qaamni Oromoo kun akkuma kaanseriin tiruu yookiin kalee yookiin onnee yoo sene feel godhee dhumarra kuffisu akkuma san dhumarratti deemeetiniin Oromoo kana kuffisuuf uummata Oromoo akka saba bal'aatti kuffisuudha jechuudha. Kanaaf master planning kanaaf daanjirasiidha baay'ee. Baay'ee waan daanjirasii ta'eef Oromoodhaaf baay'ee waan daanjirasii ta'eef sababa kanaaf. Maaliifii master planning kun biyyoota hunda maaliif Finfinneen already ka Oromoo eegan ta'ini erga ammallee naannawa Oromiyaa hunda of jalatti deebitee hin qabatte. Maal inni lafti kun marti bulchiinsa Oromoo qabeenya Oromootiin ala ta'e Oromoodhaaf faayidaa dhabe jechuudha guututti. Erga Oromoodhaaf faayidaa dhabe maaliif aadaan Oromoo keessatti hin barsiifamu, afaan Oromoo keessatti hin barsiifamu, siyaasaan Oromoo keessa hin jiru, kabajaa ilma Oromootiif akka seenaatitti, akka aadaatitti, akka afaanitti, akka amantaatitti waa takka hin calanqisu jechuudha waan Oromummaa. Akkasitti suutaan Oromoon du'aa deemaa. So maal inni falli gaariin kaanseriin yogguu qaama kee keessa qabate, qaama kee keessa seenee hundee godhatee tishuu godhate falli bareedaan maal inni? Falli bareedaan muranii baasan. Yeroo takka radiation therapy fi chemotherapy illee ni kennanii garuu falli bareedaan falli gartee amma radiation therapy waan illee ni miidha. Tishuu kaawwan illee ni miidha. So tishuu illee ajjeese kaanser illee ajjeese. So rakkoo baay'ee qaba. Chemotherapy illee akkasuma. Garuu falli bareedaan maa inni muranii baasan tishuu san keessaa. Radical solution isa jedhamu.
solutionii cimaadha raadikaal isa ta'e jechuudha. Kanaafi kuni maal inni immoo qaama san weerartee qaama san cabsitee qaama san invade gootee seenteetiniin murtee baaftaa jechuudha. Maal inni it is violent agartee violentidha kun jechuudha. Agartee maaliif invade gootee tishuu jiru kana tishuu kana cabsitee murtee seente. Haala saniin furmaata bareedaa fala bareedaa faltaaf jechuudha. So ummanni Oromoo illeen haala kanaan naftanyaa of keessaa baasuu danda'a malee maaliif akkuma jedhe san dhimmi naftanyootaaf dhimmi Oromoo gadhiisuu dhabuu dhimma jiruuf du'aati isaaniif. So simply harka qullaa lafa kaaniin deeman. Tola jedhanii lafa kaaniin deeman. Maaliif lafa kaaniin deemne? Isaaniif du'aaf jiruudha jechuudha. Oromiyaa gadhiisuun du'aaf jiruudha. Kaansariin kun must murameetiin bahuu qaba. Muramee bahuudhaaf humna barbaachisa. Akka sabaatti humni barbaachisu immoo humna qawweeti jechuudha. Gadhiisisiifta malee gadi dhiisan. So gadhiisisuu qabna jechuudha. Akkaan akka hundattu dhiifama jidduudhaan internetiin kee disconnectii ta'e akkaaf akka marattu lollu malee humnaan malee Oromiyaa gadhiisisuu hin dandeenyu. Namoonni tokko yoo hin lolla jenne namoota kaawwan wanni nutti baay'isaa diina nutti baay'isaa warri kuushillee nutti wanni jedhaa diina kanaan lollaa kaaniin lollaa saayikooloojii dabummaa jechuudha. Bar yoo dabeessi bar akka yaada kiyyaatitti yoo sodaachuu yoo wannuma hunda kalkuleet goote namni sodaatu daanjarii bakka hundaa arga rakkoo bakkuma hundaa arga rakkoon jirre fa'aa arga rakkoon jirre fa'aatu itti mul'ata. Agartee sodaadhaan yoo waa ka analyze gootaate sodaadhaan yoo ka waa xiinxaltu taate bakkuma jirre hundaa rakkoo agartaa asilleen kasi nyaatu agartaa asilleen kasi nyaatu agartaa achilleen kasi nyaatu agartaa. Kana waan ta'eef sodaachuun hin barbaachisu jiran namoonni addunyaa irratti hojii guddaa hojjetanii successfully ta'an riskii guddaa fudhataniiti. Riskii gurguddoo fudhataniiti. Osoo rakkoon odoo balaan baay'een jiru jechuudha. Osoo balaan jiru lolanii riskii fudhatanii dhumarratti successfully ta'an jechuudha. Kanaaf sodaachuun hin barbaachisu. Dhimmi Finfinnee dhimmi Oromoo dhimma jiruuf du'aati. Kanaaf solushiniin bareedaan hattaa yoo ka Oromoo taanee jira yoo ka Oromoo Itoophiyaa keessatti walabummaa argannee jiraannullee Oromoon humna qabaachuun barbaachisaadha. Mirgi sun nu kabajamuudhaaf Oromoon walaboomuun barbaachisaadha. Federeeshinii keessallee yoo ka jiraatu taate jechuudha. Oromoon humna mataa ofii qabaatee jiraachuun wannidha kabajamuudhaaf ulaagaa olaanaadha jechuudha bakka. Humni kabajamuudhaaf ulaagaa olaanaadha. Oromoon kabajamuudhaaf humnatu murteessaadha gabaabatti. Kanaaf yaadni kee gabaabaan karraa kanuma hanga xiqqoo kana wajjin turtaniif isin martinuu galatooma yeroo biraa yaada biraa wajjin haga walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.